ቆይ አንቺ ለዚህ ቤት የዘመድ ቤት ነሽ ወይስ እንዴት ዝም ብለሽ ጎረቤት ነሽ? እሺ ምን አለ ከመጣሽ አዲስ ነሽ? እዚህ ቤት የትኛው ቤት ይሄኛው ቤት? አሁን እዚህ ቤት እንዴት ገባሽ? ፖለቲቲ ተኛተን አቁማ አርጋጅርተን እንትከሰነ ማንባይን ወደሲ ሱራድ ባድብቹ ፊ አከነት ቆቀሺ እኔ ምን አባቴ ይሻለኛል? አሁን ሴትዮዋ ይሄ ካሜራ ይፈርጅተን ጓድብቹ ፋይት ቆና እዛ ጋር ያየችኝ ነው። እኔ ምን ይሻለኛል? እሺ ምን ላድርግ? በአላህ አደራ የባካችሁ ይሄ ስትልሽ ፎቶ እኔ በድንጋጤ እንዳወራው ማዳቅ በአላህ አኔ ጀራ ነጋቂ የገለታዋቀዩ ይጋ ኩማር ጋር ጅርታን እንጨት ተና መዳምሽ ኡፍራ አሪነኒ ኡፍራ አሪቴ አለቲ ባስቲ ገቴ ቆንቁን በቃ ባይቱ ኩቤሎፍተ ኩማር ጋር ጅርታኒ ሱራረት ዋልብቹፍ ማኑማ በና አርጊና ይተልሲንቴ ምጨዮ እንደነገጠ ቪዲዮ ወራብና እንየታን ሬዋናን ቤኩነት ተፈካቴን ገራ ከሰቲን ብልብሌፊ ገራ ቲክቶክ ዲ ንጓድብቹፍ እንጀዴ ሱራ ሼር ገሲ ስርት በቃ ናማ ብራት ታቴ አን ሬዋናን ቤኩነት ተፈካቴ ይቹያ ንጓድብቹፍ የሮቶኮቶኮ አኩማር ጋጅርታን ዱባይ ከሰቲ አኩን ይቹያ ኢቶልሲንቴ በቃ ሳሙን ስጥቆሺ ዝም ይተደም ተነተፋካቴ አሪራን ካንከኤ አኩማር ጋጅርተን ይጆልን ከኝ ዱጋድበቹ ፌሩ ከነ ይሮ ተኮ ይወላልተን ዳልተን ይተንጅሪኝ ቢላፋቱን ዱከን ዱጋድበቹ ወሩፈቱዩ ከነነፊን ይጆልን ከኝ ሞ ነማከናው አርጊታና ደራከ የሰኒ ዋን ቀብደኒ ዋን ወሰኒት ዱጋድበቹ መነት ኦልቶልሴንቴ ይጆልን ተኮ ጫካኒ nama keessa isa sunu mabratu yoso ta'e itti cakkanuun qabdu maalan godha osi argite maali maalan godha madamina argiti man sigoti aramni dhugaa dubbichuuf ma singoti ofiif deemte ol seente waan ta'eef odoo yeroo sanitti waan bishaan marree baaste ma singotu dhugaa dubbichuuf noora akkataadhaaf inni waan hunda ani madami tokko beeku malee amma fakkeenyaaf nu yeroo hunda jechuudha sadaqaa dhayyuudha kanaafuu bishaan leew baaste miceeyo tana tasgabbeessite rifachiiste odoo tasgabbeessite nyaata kennitee fi miceeyoon akka beeloftee jirtu hin argiti ganaa isaa dhufta mana caffaraasite minamne jetti minaana cakkaannu gin ijoolleen keenya maalidha cakci garaatu na gubate dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ishii argee baay'ee takka dhugaa dubbachuuf imimmaantu naqa kanaafuu ijoolleen alatti jiree ta'ee bakka barbaade jiree ta'ee yeroo hunda dhugaa dubbachuuf akkanatti rakkatanii uufatti ba'an kana gaafa argitan sagalee irree ta'aa fi namni tokko tarii namni biraa gargaaruu danda'a waan ta'eef ishii nama miidiyaa irratti affidee gaarii goote namni gargaaru hin dhabamu gin ani mana caffaraasseetee yookiin immoo maalinna akkan hin jedhamu ture ciyoon tun beeloftee akka jirtu argaa jirti fuuluma isheetirraa hin beekaman jechuudha akka beeloftee kanatti laaphoftee deemtu sila maal godhuu qabdi waan mana keessa jiru kennitee fi ofirraa gaggeessiti maal rakkoo qaba yookiin immoo bilbilaa qabaatti nama bilbilaan irraa nama biraa yeroo sanitti namni argee too fuudhee gargaaruu danda'a micayyoon tun dhukkubsachuu dandeechi hin beekamu namoota meeqa akkanatti dhukkubsatee kan karaa irratti ba'e tarii micayyoon tun baatee bakka biraa osoo makiinan tokko rukute ishiinuu yommuu mana bana harginaan zimjitteetu ol seentee yaa nama kiyyaa'uun argadhe tarii jetteetta namni jaalatee mana nama daffarii kan seenu dhiisi in sodaata jechuudha biyya hormaa keessatti kanaafuu bilis ijoolleen akkanatti walitti garaa akkanatti biyya hormaa keessatti garaa walitti hin cakkanina namni rakkatu malee zimjedhee too hin deemu micayyoon tun tarii dhukkubsachuu dandeessi makaraa meeqa keessa hin beektu biyya ormaati hin beektu osoo biyya ofii ta'ee bakka barbaadde deemtee bakka barbaaddetti boqachuu dandeechi gin kun biyya ormaati sin immoo gaafa namni tokko kanatti rakkate wal gargaaraa wal gargaartu sila yoo namni du'e walii bo'uun maal faayidaa qaba rabbi viidiyoo kana argee baay'ee tokko garaa kiyya na nyaatte
tarii anillee yeroo tokko nama fakkeenya dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee ijoolleen akkanatti deeman hin jiru. Nan gaafadha waamitoo eecha deemtu jedheetu nan gaafadha waaqa rabbii ijoolleen akkanatti sin jedhanii deeman kun hin jiru yeroo baay'ee nan arga waan ta'eef. Lakki yookiin bakka akkanaa dhannaan jiru bakka waanuma badannatti fakkaata ijoolleen bakka nama keessan dhiisatu nama zeeguma biyya biraatu osoo ta'e yoo gargaarta waaqarraa ni argattu. Mucayyoon tun immoo akka qoonqoon ishee akkamitti ishee xabbastee fuula isheetirraa wayii himaa jechuudha. Mana caffaraas xiqquma isheetirree dhugaa dubbachuun namni keenya maaf akkanatti garaa walitti cakkaniin biyya homaa keessatti wal gargaaruu dhiistanii ganaa jecha akkanaa waliin jechuun hin danda'amu. Eenyumaayyuu amantaan amantaa kamiyyuu qabaadhu. Amantaadhaan adda wal qooduu zeeginnati adda wal qooduu osoo hin taane wal gargaaruu biyya ormaa keessatti jechuudha. Atis tarii boru isheen saaraan dhufee jettee isheen harree boru akkasumatti rakkachuu dandeessi. Rakkinni sirra ga'uu danda'a. Kanaafiyyuu yoo har'a namaaf gaarii taate boru namni nama sanii nama sagganataa gaarii taata waan xiqqoodhan jechuudha. Waan xiqqoodhan namoota meeqan kan milkaa'e waan xiqqoodhan jechuudha. Ati yoo waan gaarii hojjettee yeroo hunda waan gaarii goote waaqayyo immoo ol si qaba. Ati biyya lafaa tanarratti gaarii dalagi. Kanaafiyyuu ijoolleen akkana yoo jiraattan akka fakkeenya isiniif ta'u akka barumsa isiniif ta'u dhugaa dubbachuuf kan himma micciiftan irra deebi'ee tallaaleef jechuudha. Laaphoftee kanatti dhugaa dubbachuuf laaphoftee gaafa deemtu mana caffaraa seeti immoo jettanii gaafa arabs mana cikkaanii kana dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko naa eenyu jedhe namni akkamitti garaa walitti cakkanagin tarii ishiinis jaalatteetii miti yookiin madaam ishiitii wal dhabde ta'a yookiin immoo tarii dhukkubsachuu dandeessi akkanan jedhamu jecha akkanaa namni ofii dhiiga ofiitii Itoophiyaa waan ta'eef isheenis Itoophiyaadha atis akkana waliin jechuun gaarii miti. Nama rakkate tokko yoo dandeesse gargaari yookiin immoo nama gargaarutti kenni. Malee haadha ishiiti ana na argitii maallagooti. Tarii yaa anis manuma namaatan jira amma feeyyuu namni ijoolleen tokko kan wal gargaara walirratti du'anii jiru. Garuu tokko immoo arsma baay'ee ulfaataadha beektanii waan hundaaf iyyuu waaqayyoon obboleetti teenya tana ishee gargaaru nama bebbeekamu nama biyya Dubaay keessa beekan isaan tarii beekuu dandeessee zagatee TikTok kana fayyadamti. Tarii beekuu dandeessi yaaduma malee ni beekti jechuudha. Kanaaf akkasiin jedhamu. Amma dandeessanitti wal gargaaraa malee jecha badaa akkanaa kana waliin jechuun gaarii miti. Akkasii addunyaa kunu nus sa'aatii tanaaf kanuma gannee boru biraa deemnu tanaaf wan dhiibina wan miqqanina waliin lolina beektanii sirrii miti. Tarii ani sa'aatii tana jiraachuu hin danda'a jiraachuu dhiisuu hin danda'a. Gin ijoolleen keenya namni baay'een waan kana yaadu beektanii waan bakka addunyaa tanarratti afnu itti fakkaata. No gin akkasii miti. Hundi keenya iyyuu taraa eegganna malee namni biyya lafaa tanarratti afu hin jiru. Tariis borurree ta'a iftaan irree ta'a taraa eegganna hundumti. Gin hanga taraan keenya ga'utti biyya lafaa tanarratti yoo xiqqaate waan gaarii dalagi rakkataa gargaari. Nama dhibame gaafadhu jedha rakkataa gargaari jedha. Kanaafiyyuu waan gaarii yoo hojjannee biyya lafaa tanarratti hanga jiru tanatti kinoo kaleecha nan jiraa har'an jiru. Akkas taate amma addunyaan akkasi addunyaan sobduu biyya lafaa sobduudha. Bisinii galee har'a jira jettee boru hin jirtu. Tanaafiyyuu immoo kan har'a jiraanne guyyaa takkitti jiraannu tanaaf immoo akkas wal dhiibuu hin qabnu. Kanaafiyyuu bakka jirtanitti wal jajjabeessaa wal gorfadhaa. Kanaafiyyuu namni tokko balleessee baqa hin ajjeesnaa maal goona waan akkasii kana
sammuu keessan keessaa baasaa please. Maal irrattan kana kaasseetanii ani amma obboleettiin keenya kun dhugaa dubbachuuf hedduu akka garaana nyaatte. Ishiin tarii aaddisii ta'uu dandeessi. Manaa gadi baasan nama hin beektu yookiin bilbila qabaachuu dhiisuu dandeessi. Ishiin barriin banaa taanannuma akkuma biyya keenya san tarii nama keenya waan arge jettee tolseente ta'a. Ishiin nan rifadhee jette gin yaa rifachuu dandeessi gin akkasin jedhamu kaa. Maal taate obboleettii kiyya jettee tasgabbeessuu qabdi moo ganaa